Silaa yeroon qabdu akkamitti akka libsii dhooftaa, akkamitti sitti tolaa, akkasuma immoo kuula eessaa argattaa, kiroosheetti argattaa warroon naan jettaniif deebii keessan dhaggeeffadhaa sirriitti. Ashamaa akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota chaanaala kooti kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirtanitti nageenyi waaqayyoon baay'atu akkam naa jirtu ani nagaa kooti galata waaqayyoon jecha isin akka nagaa taatan hunduu guutuun qaba waaqayyo irraa. Egaa akka warroonni immoo chaanaala kee afaaraa taatanii sabiskiraayibii gochuudhaan sheerii gochuudhaan maamila keenya ta'a akkasuma warri ta'aa jirtanii na jajjabeessaa jirtan immoo hedduu takka naa galatoomaa ulfaadhaa isiniin jechuu jaaladha. Egaa maali viidiyoo kana gadhumaatti dhaggeeffadhaa warroonni yookiin ijoolleen beektanii sookirii bakka hin bitannee bakka bittanii wallaaltanii agaa yookiin yeroo qabaattanii kan teessan illee baay'een jiraachuu keessa hin oolu. Kanaaf immoo dhaggeeffadhaa isin jedhamu durtoota koo jalqaba duraarratti ani kuula kanan argadhe isiniifin ibsa. Jalqaba duraatti irratti immoo ati yeroo hin qabdu akkamitti hojjeta daa'ima kana wajjin kannaan jettanii dhugaa dubbachuu fi amman biizii ta'e malee duraan naa ture sirriitti jechuudha. Garuu amman biizii ta'e akkuma isin jettanu baay'een biizii ta'e amma jechuudha. Deebisee yuutuubii hojjechuu wajjiniin daa'ima wajjiniin mana hojjechuu wajjiniin baay'ee biizii ta'e jechuudha. Sababa saniifan xiqqoo dhaabaa jira malee duraan qallaaliin dha'uu ture jechuudha. Innaa hanga danda'ametti immoo jechuudha yeroo bakka yookiin kunoonni gisee na rabbashu tokko jira yeroo viidiyoo jennee bira taa'ee jechuudha televizyiinii fa'aatti banii yoo taksasanan yeroo akkasii ta'anii bakka marsaat akkas taatu lamas taatu hanguma ta'e haa ta'u nadhaa jechuudha yeroo hundumaa obbira godhee qabeetii fidadhee obbira kaa'ee jechuudha yeroo hundaayyuu bakka marsaat akkasaa taatu lamasaa taatu akkasuma nadhaa jechuudha yeroo boqonnaa akkasuma immoo hagani hirribni na fudhatutti illee mucaayyoo rafee yoo viidiyoo hojjetadhe yoo viidiyoo hojjetachuu baadhe immoo isuma marsaat akkas ta'u lamas ta'u dhaadhaa jechuudha. Akkasiin gochaa jiraas ni jedha obboloota koo malee yeroo baay'ee hin qabu. Garuu osoo yeroo qabaadhe ta'eeti sirriitti hin dhahaa ture jechuudha. Inni lammaffaan immoo ijoolleen kuula eessaa argatte kiroosheetti argatte warroon naan jettanii garuu viidiyoo duraa tokko irratti illee waan ibsanitti fakkaate isa lammataa kanallee isiniif ibsaa rakkoo hin qabu. Warri dhaggeeffattanii warri dhaggeeffannis immoo wanti hin godhuun jiru. Kuula kana argadheanii kuulli wannaa maktaba hin beektanii maktaba jedhaanii biyya ormaa kana keessatti arabni warri arabaa kun bakka manneen wantoonni mana barumsaatti bibbitaman wanti mana barumsaatti bibbiran bigaala osoo hin ta'e bigaala keessallee hin jira garuu bakka bakkatti bigaala keessallee hin jira marketti guddaa keessa jechuudha hin jira isa keessallee deebisee immoo amma irra caalatti wannoo kana keessa argama. Maktaba jedhu maktaba bakka jedhanii warra kitaabota waan meeshaan mana barumsaa waan achi keessatti argamne jiru jechuudha. Achi keessa jira. Isa keessatti argama akka daftara maal goomaa wanni qalam wanni jedhamu diree achi keessatti argama maktaba san keessatti. Kana achi bitadhe jechuudha. Kirooshees hin jira achi kuulan ta barbaaddetu jira guuteera jechuudha. Garuu immoo wanti kuula sii kunii fi kan Itoophiyaa garaagarummaa guddaa qaba. Kan Itoophiyaa baay'ee haphiidha. Haphii yoo harkatti illee dhooftu dasseetti. Garuu immoo kan Saawudii kuni yabbuudha. Garuu daanteliidhaaf baay'ee barbaachisaa miti. Daantelii yoo isiniin jedhu kan akka masoobii daabboo, masoobii biddeenaa akkasuma kan tiree, kashinii, kasoofawwanii irratti hin bareedu jechuudha walumaa galatti. Kirreen biyya kana keessaa jechuudha. Garuu ana ta'uu hunda argachuu hin dandeenye. Hin bareedu isin jedhe hiyyabbata furdata baqa difaa ta'a jechuudha. Akka biyya keenyaa ta'etti hin bareedu. Garuu immoo kan inni bareeduni gaallibsii amma isinitti agarsiisaa jiru kana jechuudha. Kan gaallibsii anatuma barbaadeenudha. Kuulli isaa xiqxiqsii jedha hin bareedaa jechuudha. Kanaaf kirriin isaa akka biyya keenyaa sana biimuti yabbuu waan ta'eef jechuudha. Garuu immoo tokkoffaadha gaallibsiidhaaf. Gaallibsii kana amma kanan biyyatti dha'e xinnoo shaf jedha. Waaniif haphii waan taateef baay'ee haphiidha kuulli keenya. Garuu kan isaanii kun immoo xiqxiq jedhee gol qabaa jechuudha. Innaa kana kanatti garaagarummaa qaba malee kirriin kirruma.
garuu garaagarummaa isaa furdinaaf qallina irratti aggaalifsiidhaaf malee kan daabbootitti baay'een bareedu jechuudha. Kashiniifaattis akkuma nama isinitti na akkasiin jedha. Warroonni immoo bitattanii yaaluu barbaadan yookiin dha'uu barbaadan madaamii keechaniini maktabaan fideedhaanii yookiin immoo gizeessi suuqii deemtanii bigaannoo maarkettii minaamin hin jira waan ta'eef soqaa gaafadhaa. Kirrii hojjettanii isinitti kirriin jedhamu afaan keenya kiyyaaxa jedhama. Kiyyaaxa bakka kiyyaaxa jechuun kirrii akkas jedhama jechuudha. Amma kirooshuma jedhamteetii jiru akkasumatti fakkaatteen beeku bu'an kan ishii kanarraa fadhee ture. Akkas isiniin jedha obboloota koo. Kanaaf akkasitti naa ture ani malee baay'ee namatti hin tolu. Osoo natti tolu osoo akka duraanii ta'ee daa'imti kun jiraachuu baattee ana hedduu tokko natti ture jechuudha. Waan barbaadu jechuun hin danda'an dalagaan kun ba'atu waan ta'eef garuu amma daa'imaaf natti baate malee waan biraa miti isiniin jedha. Akkasumattuu immoo haa ta'u galata waaqayyo. Inummaan kanas yuutuubis nan hojjedhaa. Daa'imas nan guddisaa manas akkasuma qabaatuma jechuudha. Hundumaaf maaliif gaarummaadhaaf danda'uudha. Nagaan oolaa.